Waggoota 17 sababa uumamaaf namtolcheen gogee kan ture Haroon Haramayaa erga deebi'ee waggoota 5 lakkoofsiseera. Harichi yeroo gara yerootti dabalaa dhufuun baha biyyattiitti iddoo hawwata turizimii ta'uun haragalfii namoota hedduus ta'aa dhufeera. Nuti amma magaalaa Diradhawarraa dhufne Diradhawaan jiru bakka kana iddoon bishaanii akkanatti qilleensa bareedaa qabdu qilleensa faalamin qabdu baay'inaan hin jiru. Automaatikaalii guutuutti hin jiru jechuu dandeenya. San barbaada dhufu. Sammuu teenya haragalfachuuf. Haramayaa gibbii tamaarii nai. Barattuu Yuunivarsiitii Haramayaati. Haroon kun waggoota 17f badee deebi'uusaa akkuma harichaa daawwachuuf dhufeen dhagaheen ture. Amma yoo ilaaltu baay'ee namatti tola. Biyyaafis haroo murteessaadha. Keessattuu Yuunivarsiitii Haramayaa cinaa jiraachuun carraa guddaadha. Iddoo bashannanaa bishaanii kana daawwachuuf dhufe. Saniifuu Diradhawarraa waniin deemaa dhufeef bashannanuuf. Amma yoo ilaalle akka Harargee bahattuu yoo ilaalle bishaan akkanaa hin agarreen. Bishaan kun neemaa guddaadha alhamdulillah. Saniifin bakka kanatti hafuura fudhachuuf qalbiif bishaan uumamaa kun qalbii namaatis raahaa kennaaf. Saniifin asitti bashannanuu dhufe.